bakka tokko erguu diddee naan jedhee amma ani ganama kan fuuldura soddomarra yoo fudhadhee fi kan ji'a tokko bicha harkarraan qaba fuuldura soddomarratti yoo ga'ee kana kan ji'a lama bicha harkaan qaba garuu wanta akka narratti hin ergituu jedhee natti haasaa. Kan ji'a lamaatti Ijoollee sanillee kan ji'a lamaan dura asumarratti ergita. ji'a lamaadha. Yani kan waggaa tokkoo fi jechuun waggaa fi ji'a lama isarratti hin erge dura. Haasa'e mee huddee haasa'e ishii sin naga haasa'e. Waggaa fi ji'a lama irratti hin erge duraan gara biraa tureetiin amma erga duraa hojjetadhe jechuudha. Waggaa fi ji'a lama isarratti hin ergadhe amma ammoo kana of harkaa qabu kana ji'a lama ji'a kanaan soddoma irratti yoo naa kenname kan ji'a lama harkarraan qaba jechuudha. Ani waggaa fi ji'a afuudha erga kun Dubaay hin jira Dubaay erga dhufee jechuudha. Kumaan hojjeta. Waggaa tokkoo fi ji'a lama kan itti erge isaallee ergaan jirtu maaliif sirreessuu diddee maal akkanaan gootu jennaan uumaa tokko birriin ergitu jedhee taasaa na daarektumaan gaafadheetillee waan hundi huddii ta'ee na hin dandeenye akkamitti ijoollee jalaaf qallaba gurguree akkanaan godhanaan jedhe bakka baay'ee giraan na agga abbaa'e dhugaa waaqayyoo niitiin kiyyaas mana jirte waan ta'eef yoota sana yaamte jedhee iddilii kanaan argu jedheetumaan qalal godhee sittin himaa. Inna bakka dhugaa waaqa akka sammuu faana godhe daa'ima kiyyaa immoo waggaa 17 gafne dhiiraadha walii galuu didanii akkaatuma isaa jechuudha. Sarraatanyaadha jedhee shamara manatti galfatee mana jirti. Shamarri sun mana gallaanii mucaa kiyyaa immoo akkamittiin ta'a isaan mana tokko akkasitti jennaan mucaa kiyya bakka haala hin taane keessa jira. Ani immoo firan qabu akkuma firan qabne na laaleetumaan giraan naa gabbee bakka maaliin godhuun qabaa. Ani waggaa tokkoo fi ji'a lama ergeetiin wanna kana naaf hin sirreessine birriillee harkaan qabu. Kanaaf achi asii waaqayyoon na gargaaree harka qabachuu hin danda'a. Garuu tasan dhufe waan ta'eef akkaawuntii kan isaa harkatti gateen dhufe. Namatti illee amma namarratti immoo yoo ergadhe jechuudha. Nama sanillee rakkadhe yoo jedhee godhuu hin danda'a nan baasa. Akkamitti cakkaneetiin akkaawuntii kana isarratti amma naaf galchi jedhee waan qabu qabaanni beekuun qabu kan jedhu kana isaallee gaafadhe maaliif akkas goota birriin ergitu jetta ji'a 12 waggaa fi ji'a lama mulu yoo si ergu maal warrisitti nuna biraa jira maaliif maqaa balleessita jedhee faara sirriitti taasaan ture bakka waan biraa natti jedha hundi huddii waan ta'eef namatti himtee nama sanaa hojjisiisuu hin danda'u ani sammuu kiyyaadha malee. Jedhe baay'ee tokko bakka jecha hin taanetti natti haasee na akkam godhuun qaba akkaawuntii sanis isa harka jira obboleetti kiyyaa munaa baasti jennaan isaanis waan rakkina yoo natti jedhanii baasa fudhadhaan jedhaanii akka carraa mucaan kiyyaatti haa ta'u jedheetiniin 47 ergee jechuudha amma 10 immoo maaltu jira jedhan bakka eebaluudhaan akkana godhin jedhaan mucaa sanas achi deemee haalli xiqqoo lolaa ta'ee barumsaa sanis dhiiseetumaan amma kun garuma toora abbaa isaa biraa jira garuu mana bulu akkanumatti karaarra deemaa jechuudha dhugaa waaqayyo karaarra deemaa abbaanis bakka sodaate mucaanis sodaate walumaa qixxee ta'anii uumaa hin dadhaban bakka namallee walitti araarsu jechuudha. Yamma dammoo yoo galee xiyyaara ishii gatee beektini waan tokko doota cabbaa cinqabatiin galee maalan godhu. Waa'ee wuddee nu dhaggeeffadhu amma waa'ee keetiin isneetu abbaa mucaa maal irratti ol dhaban? Maal jettee? Abbaa fi ilmi maal irratti ol dhaba mucaan keetii fi abbaan manaa kee maal irratti ol dhaban? Maal wal isaanii daa'imti xiyyaa jechuudha waggaa 2 fi ji'a. Namatti fide sarraatanyaadha jedhee nadhee manatti galfate mucaan immoo kan maal ta'u jedheetiin bakka natti himate jedhe natti himannaan wanni kun akka odoo nama mari'atiin maa akkanis gootee jennaan waree qabaabalaa jedhee mucaa bakka na jala ajjeesee oole tasuma bakkuma rafuutti sammuu qixxeetti rukutee na jala ajjeesee oole akkasitti waaqayyoo baase mucaa sanillee bir jedheetuma bakka timirti keessaa bahee gara maazarii kiyyaa biraa deema achi immoo lolaa ta'eetiin garuma deebi'eeti toruma bakka akkanuma takka achi deema takkaas deema. Malee kun qilleensu irra jira kanumaa fi mana ari'ee jechuudha abbaan. Jechuun sarratanyaan dubartiin inni fide hojumaa fide moo waanuma sharrii biraatu of keessaa qaba?
jechuun akkam Waan dhimma biraatiif fidate moo hojjettuma manaatiif fidate inni silaa dubartitti. Ijoollummaa fi isaa waa akkas jedhu wado na dhoose moo wado sarratanya tete na dhoose ana na dhoose akkana jedhanii maaliif odoo mariyatiin arga daa'ima guddatti duraa waggaa 2 guddatte silaa daa'imti amma maal barbaachisa sarratanya fidde ijoollee nu gurgurdatte jennaani na dhooseen soobuu naan jedhe daarektuma noorrillee deemee laallate dhugumaa maal godhu qabna waan keeti qabadha erga midhaan ga'e kana hunda godhate jechuudha inni amma. Ani biyoon tishiyetu baay'ee sana galaan jiru si warri koomenti ke galaan garuu koomenti tokko barreessitu ama mucaan kiyyaaf abbaan manaa kiyyaaf ilmi wal lolanii waan isaan irratti wal lolanii mikinaanni dubartii hojjattuu fide san maaliif kana ta'a jedhamu waan badaa irratti argeetinu immoo dubartuma akka inni fidu barbaanne mucaan kee maalidha rakkinni dheesi gaafannaanis naa deebisuu hin dandeenye kan birri keetii namni bar nyaatamu miti nyaatama namichi kun abbaa daa'ima keetii 3 moo 4 yoo nutti himtu so isin warra har'aa kaleetii miti nama kunoo har'a goromsaa qabdanii dagaranii rabbiin badanii mucaan kee dhugaa itti hojjettu sidhamee jira ji'a tokko ergitee kan ji'a lammataa waan ija keetiin argite tokko siin goone taana kan ji'a sadaffaa maaliif erguun barbaachise kan ji'a 3 ergitee kan ji'a 4ffaarraa kanaan dura gisee damooza kee ji'a tokko ergitee kan ji'a lammaffaarraa ergusan kan ji'a tokko sun maaliin godhamuu beekuu qabda. Odo kan dura ergite sun wain godhamu sampai kan bira maal facamari ergudatte gaafin kiyya lammataa isa sadaffaan immoo surma abadan ati dhuunfaa keetitti akkaawuntiin qabdu buukii mataa keetitti maal seete mucaan waan irratti arge kana amma sarratanyaadha jedhee kan fidee jechuudha akkuma haadha mana wajjin argeeti maan mucaan itti dhagaamee ka waggaa 17 jechuun waan hunda kan beekatudha beekte si galee sanumaaf laalee mucaan aareetumaan mana ba'e jechuudha nattillee himannaan maa akkas gootee nama odoon mariyatiin sarratanyaallee yoo taate maa galfattee jennaan kanumaaf mucaa xamadatee qabee jechuudha akka aalagaa. Ergu kiyyamoo birriin maal seete yoo midhaan hin jiru ture midhaan badee ture bara ani dhufu jechuudha qallabni hin jiru qallaba gadi ba'ee hojjechuu hin danda'u daa'ima saniin qabata sanumarra kan jedhu si galaa jira way gadi ji'a kiyya odoo hin ga'een namarraa faliqeeffadhee gaafa ergutu jira jechuudha qallabni hin jira daa'imti hin jirti gabba'ee hojjechuu hin danda'u waan ta'eef wanta mana hin jiru argee dhufe waan ta'eef ijoollee irraa liqeeffadhe ji'a kiyya yoo ga'an ijoolleetti hin deebisaa jechuudha birreessan san hunda godhe sanyiin hin jira kan makiinaadhaan qotamu jira kan itti facaasamu kan qorichaa jira kana hunda godhee raawwadhe midhaan immoo ga'ee midhaan haamsisa jedhannaan dhiwumaa kun amma maal keessa jiraare amma ji'a meeqaa erga isaa darbee ji'a sadaffama ji'a arfaffaa erga makarri onnoo jedhe jechuudha garanuu gara salla arsiidhaan dhalootni kiyya jechuudha toruma saneen. Sanuma irratti ergee fi kun ergas immoo kaji'a 3 natti fakkaate. San irratti ergeetiniin amma kaa erga midhaan ga'e immoo midhaan san immoo gara manatti deebisadhu. Jennaan kun waan hin taanetti naan jedhe akkaawuntii immoo nan qaba akkaawuntii kiyya tasa mana ba'e waan ta'eef isa biratti gateen dhufe akkaawuntiin kiyya immoo namni naa fudhu hin dandeenyaan waduu galfadheellee inni akka beeku. Yoo rakkinatti yookaan tasa baasuu danda'amu yookaan immoo akka inni beekullee hin barbaanne akkaawuntuma sanirraa barree waan galfadhu akka beeku hin barbaanne malee akkaawuntii nan qaba isuma harka jira jechuudha daftarri jechuudha. Samaana walirraa qabdu? Samaana hin qabnu si jammar walumatti wal jaalannee dhufne daa'ima 3 qaba jechuudha walitti. Maka daa'ima waggaa 17 walirraa argattan kan samaana qabdan jidduu keessanitti? Waggaa hin qabu. Waggaa 17 daa'imti. Ishii obboleewwan kan amantuu qabda? Nan qaba. Kanan duraallee kanuma na godheetiniin indoom niitii fudhee daa'ima 2 dhaleetiniin beeruutiin jiraani gizeessan. Obboleetti kiyyaarraa ergee gizeessan 100 jechuun waan guddaadha. Isumaan galeetiniin taqaaqaameetiniin maalat likiidhaan galee anillee yoo ufumaan midhamee garuu. Naa. Ina baake waamane mina waaman jedhu.
Echan no dama echan naman qixxoofnu namaan qixxoofnu ijoollee warra biyya arabaa kun namaan isin qixxoofnu namaan isin qixxoofnu nuufi isin dabartu akka garaa keenyatti illee hin geenyu ullee kutannaan qabnu asteenyee gideef makaraa himachuu bichaatu nutti dhiyaata maqaan isaa maali maqaan isaa maali garaa murtoon qabne diina ofiiti diina abbaati oromoon uumammaa micoon tuslaa akka sarratanyaa dhabbamanaa dhirsa ishee manatti galfate ilmi isheetti argee jira maal tikkeetti murattee galtee deemte too buukii inni hin beekne dhuffaatti baastee fidaariin kun irraan gadi naga'ee jirattee deemtee amalakkatte samaanan qabani samaana isaan tarsaasan hin jiru samaana isaanii ijoollee isaanii guyyaa kanarraa hin qabne aniif inni waan walitti qabu hin jiru jettee too amma achi dhalannaa jala darbaa kan jenne galanni rabbiin badin tokkorra lama lamarra sadii qabdi wanni asteechee dhiira nama kadhachiisu maaltu jira ጊዜ አልፎ ብኛል እንዳትይ እግዚአብሔር በልጅ ባርኮሻል አግብተሻል ልጆቹን አይተሻል የ17 ዓመት ጎረምሳ ልጅ አለሽ ደግሞ ልጅሽ ላይ አስገቢ እንዳለሽ ከደሞ ምጫሽ ይተረት ብር ይገልጽኝ እንያችሁ ረዳ እንጂቱ ሃኛት ገሩ ይጆለና መለፋዱቱን አከኑ ኢንታን ሳንለ ፍላጎት ሳኒ ባየ ምጫሽ ይትለን ጎርሶ ነው ምጫሽ ይተረት ለምን ilmu ijoolleen amma ijoollee aqlee qabduuti ijoolleen amma ijoollee haadhaaf abbaa dadhabbii haadhaaf abbaaf dadhabbii abbaa haadhaa beekanii miti kan rabbi eebbise wanta inni gadi mucaan sin balleessa amadooti kun mucaa irratti agalfatteettu gizee haati yakkam taate fidde maal dadhabdee fidde abbaan kiyya akkasitti ishii miidhe qo'aanu ga'ee fi jedhee ilmoon illikii ila xiiqii haadhaa deebistu gizee ammaan jirtu lafarratti kan rabbi eebbisee si kennu yoo ta'e hin beeku dogongora guddaan ishee dhabe amma haga gidee waggaa kan hunda himattu maaluma qoy sila nama ajjeesne biyya irraa baane ashaaraan nama ajjeesne eerpoortitti nutti as ba'u hin jiru yookiin biyyumti arabaa biyyuma takkitti nu keessa jiru sanii bichaa miti biyya arabaa maasha Allah maftuu hunduu banaa hin deemne yoo jenne hunduu hin deemne yoo jenne banaa dhaba maal gaafa paaspoortii banannu Dubaay bichaa dhufnanneeti ani gaafa Saudi waggaa lama hojjedhu biyyi Saudi malee biyya arabaa biyya biraatti fakkaachaan ture Dubaay gaafa dhufu kan akka Dubaay malee biyya arabaa Saudi san irraafadha gaafa nu asii deemee gara biraa dhaqees akkasuma isin garuu isaan irratti zeeroo